meeqan jedhee birri biliyoona 84. harka fuulee daawwattoota OBN Cyber Media nageenya keenya kabajaa bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu jennaa oduuwwan guyyaa har'aaf qindeeffanne isinitti himna oduu ijoodhaan eegalla. Xaa'oon oomisha gannaatiif oolu waldaalee qonnaan bultootaaf raabsame. Itoophiyaan shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa 2031 qopheessuuf yaadaa jiraachuu ibsite. Hospitaalli Xiquur Ambassaa daa'ima baatii jaatti dhalatte wal'aansaan baraare. Kunniin oduuwwan ijoo guyyaa har'aaf qabanneedha. Oduu waliin masaa isheetti gara bal'ina isaaniitti dabarra. Itoophiyaan shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa 2031 qopheessuuf yaadaa jiraachuu ibsite. Qophiin dorgommii idil addunyaa Addis Ababa Grand Prix sirnaan gaggeessuuf qophiin xumuramu Ministeerri Deetaan Ministeera Aadaa fi Ispoortii Obbo Makkiyuu Mohammed ibsan. Carraawwan seektara ispoortii irraa fayyadamaa hin turre kan jedhan Obbo Makkiyuun mootummaan haaromsa dinagdee ispoortii madda galtee godhachuuf misooma bu'uuraalee ispoortii irratti xiyyeeffannaa kennee hojjechaa jiraachuu himan. Tiraakii istaadiyeemii Addis Ababaa 2 fi istaadiyeemii Finfinnee dabalatee tiraakii 3 kan istaadiyeemii Aqaaqii Qallitti yommuu xumurame tiraakii 4 ni qabaannas jedhan. Turizimii ispoortii gabbisuuf irraa fayyadamuu akka qabnu hubanneerra kan jedhan Obbo Makkiyuun dippiloomaasii ispoortiin bu'aa olaanaa horachuuf xiyyeeffannaa kennuun dorgommiin Addis Ababaa Grand Prix qophaa'uu ibsan. Shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa 2031 qopheessuuf yaadamaa jiruufis galteedha jedhan. Hospitaalli Xiquur Ambassaa daa'ima baatii jaatti dhalattee wal'aansaan baraare. Daa'imni ulfaatinni isaa osoo hin guutiin dhalate carraa lubbuun turuu isaa gaafii keessa seenee ture. Ogeeyyiin fayyaa hospitaala Xiquur Ambassaa baraaranii jiru. Addee Makkiyaa Kamaal haati daa'ima kanaa baatii 3 dura daa'imni ulfaatinni isaa osoo hin guutiin dhalate carraa lubbuun turuu isaa gaafii keessa seenee ture. Ogeeyyiin fayyaa hospitaala Xiquur Ambassaa baraaranii jiru. Addee Makkiyaa Kamaal haati daa'ima kanaa baatii 3 dura gara hospitaalaatti dhufuun daa'ima ulfaatina xiqqaa qabu kana deessi. Yeroo dhalachuu qabu irraa baatii 3 dursee dhalate. Giraama 900 qofa ta'u itti gaafatamaan kutaa yaalii daa'immanii wal'aansi cimaa itti taasifamu Sister Xajjee Tufaa himaniiru. Wayita daa'ima dhalate kana argan abdii kan kutachiisu ta'ullee ogeeyyiin hospitaalichaa tasuma harka hin kennine jedhu. Tokkoon sakandii dabartu baraaramuu daa'ima kanaaf murteessaa waan turteef nuffii tokko malee muddee 7 bara 2018 irraa eegalee hanga bitootessa 21 bara 2018tti wal'aansa baatii 3 ta'uuf taasisaniiru. Ulfaatina daa'ima kanaa gara kiiloogiraama 1 fi giraama 800tti guddisuun fayyaa guutuu akka qabaatu taasisuu ibsanii jiru. Maddi AMN'dha. Israa'eel fi Libaanos waliigalteen dhukaasa dhaabuu guyyoota 10 gochuu isaaniitiin jajamaa jiru. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp biyyoota lameen gidduutti guyyoota 10f dhukaasni akka dhaabbatu waliigalteen raga'amuu beeksisanii jiru. Tiraamp karaa miidiyaa hawaasummaa isaanii Tiruuziin akka ibsanitti mariin Waashingtanitti gaggeeffamaa ture milkiin goolabamuu himan. Kanaan dura waraana addunyaa irratti gaggeeffamaa turan 9 furuu isaanii fi kan ammaas isa 9ffaa ta'uu Pireezidaanti Tiraamp dubbataniiru. Waliigaltee kanaan walqabatee Libaanos keessatti sagaleen meeshaa waraanaa dhaabbachuu qofa osoo hin taane lammiileen sababa waraanaatiin qe'ee isaaniirraa buqqaan gara mana isaaniitti deebi'aa jiraachuu BBC'n gabaasee jira. Gama biraatiin ammoo barreessaa olaanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antonio Guterres waliigaltee kana jajuun naannichatti nagaa waaraa fiduuf gahee guddaa qabaa jedhaniiru. Guterres tattaaffii Ameerikaan waliigalteen kun akka milkaa'uuf taasifteefis galata galchaniiru. Dinagdeen Itoophiyaa bara 2026tti harka 9.2 akka guddatu fandiin maallaqa addunyaa raage. Akka fandiin maallaqa idil addunyaa IMF raagetti Itoophiyaan bara kanatti biyyoota Afrikaa Saaraa gadii keessaa guddina dinagdee 9.2 galmeessuun adda duree taati. Raagni guddina dinagdee kunis mootummaa waggoota 8 darban riiformii dinagdee biyya keessaa fi dinagdee damdaneessa hojiirra oolchuun taasifameen bu'aa argameenii jedhameera. Mootummaa jijjiiramaatiin dura dinagdee Itoophiyaa idaa olaanaa hanqina sharafa alaa fi rakkoo qindeessummaa qabaa ture. Kana jijjiiruuf haaromsi dinagdee biyya keessaa dhaadannoo liqiirraa gara galii jedhuun hojiirra ooleera. Riiformiin kunis madaallii dinagdee gooroo sirreessuu, bu'aa qabeessummaa dhaabbilee misooma mootummaa dabaluu fi hirmaannaa dhaabbilee dhuunfaa guddisuu irratti xiyyeeffachuun gatiin sharafni maallaqaa
Gabaan akka hoogganamu gochuu investimentii kallattiin alaa fi guddina alergiif karra baneera. Kanaanis jijjiirama bu'uuraa fidee jira. Dinagdee Itoophiyaa saffisaan guddachuuf ficiitiin biraa immoo dinagdeen kanaan dura damee tokko qofa irratti hirkataa ture tarsiimoo dinagdee damdaneessa kanneen akka qonnaa, industirii, albuuda, turizimii fi ICT yookaan dijitaalaan hammatee irratti xiyyeeffachuun hojjetamudha. Dhaabbata fandii maallaqa idil addunyaa IMF irraa odeeffanne. Oomisha qonnaa bara 2018 f lafti hektaarri miliyoona 25 akka qotamu karoorfameera jedhe ministeerri qonnaa. Hojiin xaa'oon oomisha gannaatiif oolu waldaalee qonnaan bultootaaf raabsamuuf xumuramus ibsamee jira. Umar Kurkee Shawaa Bahaa aanaa Lumeetti imaluudhaan waan qindeesse qaba. Daawwadhaa. Dhiyeessiin shaggaa fakkaata. Amma yoo ilaallu magaazanni shaggaatti dhiyaate fakkaata. Mootummaan Itoophiyaa birrii biliyoona 84 dhiyeessii xaa'ootiif qotee bulaa deeggaruu quba qabdu. Meeqan jedhee birrii biliyoona 84. Bara kana lafa hektaara miliyoona 25 misooma bonaa fi gannaatiin misoomsuudhaaf karoorfamee jira. Xaa'oon kuntaalli miliyoona 20 kan dhiyaate yoo ta'u, kuntaala miliyoona 16.3 raabsuudhaaf qophiin xumurameetu kan jiru. OBN Cyber Mediaan haala dhiyeessii xaa'oo qonna baranaa godina Shawaa Bahaa aanaa Lumee gandoota garagaraatti imaluun taajjabeera. Gandoota aanichaa keessa Tulluu Re'ee Birmajii kan jiraatan qonnaan bulaa Alamaayyoo Asaffaa haala dhiyeessii xaa'oo bara kanaa ganda isaanii jiru akkasiin ibsu. Dhiyeessiin shaggaa fakkaata. Amma yoo ilaallu magaazanni shaggaatti dhiyaate fakkaata. Yaa'u amma gurgurtaadhaaf itti deemaa jiru natti fakkaate. Amma bituudhaaf immoo qonnaan bulaan qophiirreera. Deeggarsa hin godha mootummaan bara dabree fakkeenyaaf kuntaala irratti naannoo 3,700 deeggarsa godheera. Ambaranaa gatiin barre amma irratti yeroo. Mootummaan Itoophiyaa dhiyeessii xaa'ootiif birrii biliyoona 84 deeggaruun egaa qonnaan bulaan tokkoon isaa xaa'oo kuntaala tokko birrii 4,792 akka bitatu ta'eetu kan inni jiru jechuudha. Adde Hayyaal Tasfaayee dursituu garee gurmii waajjira qonnaa aanaa Lumee yoo ta'an waldaalee qonna maraa aanichi qabu 34 keessaa 30tti raabsi xaa'oo godhamuu himanii ittaan sun hojiin qonnaan bulaadhaaf xaa'oo kana kennuu ni gaggeeffamaa jedhan. Qooddii keenya sin jira. Qooddii keenya daappiin 76,452 yuuriyaan 40,579 hanga ammaa kan dhiyaate daappiin 44,018 dhiyaatee jira jechuudha. Yuuriyaan immoo 28,900 yeroo ammaan kana dhiyaatee jira jechuudha. Afraasa irratti gandoota 13tu qabna. 13 keessaa effectively kan jallisii hojjetan gandoota 4 irratti bal'inaan hojjetamaa jira jechuudha. Nu immoo maal deeggarraa xaa'oo dhiyeessuu irratti baay'ee deeggarree jirra jechuudha. Gaagama jiddu galeessa bahaatti mudate hordofees egaa lafti tokko osoo hin qotamin akka hin bulle sirna bulchiinsa bishaanii fooyyessuudhaan akkasumallee kompoostii qopheessuudhaan qonni biyyaa akka bu'a qabeessa ta'uuf tumsi addaa godhameetu kan inni jiru jechuudha. Kun hundi egaa misooma qonnaa fi wabii midhaan nyaataa mirkaneessuuf hojii hojjetamaa jirudha. Kan daawwachaa turtan oduuwwan OBN Cyber Media irraa isin biraan geenyedha. Kanarraa kan daawwattan kana fakkaata. Horaa bulaa.